Hayyeega har'a kunoo kana kan fakkaatu doonita kana hojjedhe manuma kootti harkuma kootiin mi yoo isinitti tole egaa like share gochuun dagatinaati akkamitti hojjedhe doonita kana fakkaatu mana kootti isinittan agarsiisaa angarumaatti obsaan daawwadha. Chokoleetan dibee kanas immoo manatti hojjedhe banagaraachillaa kaakoo witerraa ka'eeti isallee viidiyoo isiniifan gadhiisa jechuudha. Isallee manatti hojjedhe. Kaakaos jechuudha. Kanaafi waaw dhugaa waaqa keessummaan irra bu'ee jira. Qursii bunaa godhee jechuudha dhugaa dubbachuu fi akkana namoota shantu irra bu'ee jechuudha. Waaqayyootu walitti fide. Innaa bombolino mirxii kana dhugaa dubbachuuf tokkottiin ishee birrii 40 kaafeetti yaa'u kanarra jira maleedha. Homaa kan hin qabaanne. Chokoleeta qabaa minaa keessan himan qabu lummuxii noormaalii zayitii keessa bu'ee bahe. Hayyaayyee akkam jirtu nagaa keessan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'aa bombolinoo yookiin immoo biyya Arabaatti doonaat jennu hojjanna Itoophiyaa keessatti. Doonaat hin beektan jedhee isinii hojjechuu koo miti garuu yeroo galtan meeshaan haalli isinii bijachuu dhiisuu danda'a. Haala kajeeltu garuu mana keessanitti haala salphaan akkamitti hojjettu na wajjin ta'a. Kunoo tirii qopheessee meeshaa isaa qopheessee jira. Bukeessee jira. Yeroo bukeessuuf natti tolleefan zimmi jedhee afaaniin garuu isinittan hima. Isin garuu like share gochuudhaan warri haaraa taatan immoo viidiyoon kun nu fayyada. Chaanaalli kun nu fayyada warri jettan immoo subscribe godhaati. Maatii koo ta'a na wajjin tura. Yeroo hundumaa tirii daakuu dibaa malee zayitiin dibina ni mijata daakuudhaani qash waan jedhu wayi duubni isaa. Egaa bukeesseen jira maali nan bukeesse hoseetan giraama 400 fudhee soogidda xinnashuu sukkaara maankaa tokko aannan zayitii bishaan irshoo kanumaan hin bukeesse jechuudha. Bukaayee mirxii ture. Sa'aatiin tokko 2 mirxiidha dooneetidha bakka sa'aatiin 2 ani garuu gara sa'aatii 4 teessise. Yaa'u keessummaan dursa nama 2 dhufee mana taa'aa jira. Nan kana hojjedhu iyyuu keessummaan mana jira gaa. Homaa gochuu hin danda'u jedheetumaan taffi jedhee namnis ni jira. Namni hojii na gargaaru waan ta'eef ani isa hojjechaa jira. Namni buna danfisus ni jira waan ta'eef qursii bunaatii immoo asumaan zayititti xaah godha jedheetanii. Banagaraachin ላይ akkuma isiniin jedhe doonetti hojjechuun namoota baay'eef haaraa miti ijoollee biyya hambaa jiran fa'iin ijaanis ni argu waan argitan irraa garuu biyya keessan galtanii mana keessanitti hojjechuuf immoo baay'ee isin dhiba. Garuu xiinxaluu qabdu jechuudha. Akkamitti akka hojjettanii mana keessatti amma giraama 400 jechuun kiiloo tokko iddoo 8 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma kana bahe tokko sadaffaa jechuudha miti. Laalame otoo kiiloo hojjettanii amma bahu garuu ala birrii 40 duqeetiin kiiloon tokko birrii 130 hamma jechuudha. Salphaadhumatti hojjetattu zayitii baay'ee hin dhugaa dubbachuufi tarii ulfooftanii isinitti dhufuu danda'a yaadda'uu dandeessu biyya hambaa duraan waan nyaattaniif jaalachuu dandeessu minaaman mana keessatti hojjedha. Garuu waan na dhibee keessaa dooneeta kana yeroo hojjedhu Itoophiyaatti waan inni ittiin muradhutu na rakkisa. Zeeroo isaa muruu otoo hin taane keessi ishii xinnachuu dasiisin jetti bombolinoon naa murtan keessa ishee otoo waan xinnoodhaan keessaa fuutanii. Amma ani nikeelii ani muree kun akka kanatti hin diriirse. Qodaa isaa kanas nan qaba mukuma isaa faanaan qaba dursa isinitti agarsiise. Garuu amma nikeeliidhaan hin mura. Nikeeliin muree qadaada aayilaandiitiin yeroon keessaa fuudhu inni bal'ata. Eenyuusaa jechuudha kan hin goroggore kun jechuudha. Otoo immoo qaan xiqqattee furdatee bareedduu namatti tola. Anyways rakkoo hin qabu waan bal'aan yaalladha kana booda burcuqqoo bal'aa wayillee bituun barbaada. Jechuun burcuqqoo noormaalii zeeroo yeroo murtan burcuqqoo namame afaan burcuqqoo gargari garuu muree isin dakaan hin gahu isin rakkisa. Kanaaf nikeelittiin hin xiqqeessitii kun haala kanaan mummuree. Hunduma isaatu nan xumuraa jechuudha. Isan irratti qixxaasaa diriirsu yaa'u Itoophiyaa keessaan bitadhee muka isaa faana akkuma kanarra baddeessamedha. Mirxii tokkoon bitadhee qaba. Haaluma kanaanin
muluu isaa mummuree fixa jechuudha. Isin garuu chaanala kana adaraa keessan na jajjabeessa mana keessa taa'ee mana keessatti yeroo galtan waan hojjettan waan ittiin waan qabdaniin fayyadamtaniin isin agarsiisaa isiniin jedha. Kun haala kanaan giraama 400 daakuu yaani iddoo sadiitti reen kiiloo tokko jechuudha. Kana baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee miti. Baay'ee nama dinqa. Ishii xixinnoo saamin ittiin haa xabatu yookiin haa nyaatu jedheen beekaa. Nyuu jedhee daqiiqaa 10 koffiyaa jedhu nan qadaadaa jechuudha amma. Ammasitti zayitiin gaalli godha jechuudha. Daqiiqaa 10 koffii ol jechuu qaba. 10 bicha. Na wajjin ta'aasin. Akkuma argitan zayitiin ho'ee jalqabee jechuudha. Kun jalqabeen jira gidduu kanatti ammas keessummaan biraa balbala natti rukutee dhugaa dubbachuu fi dhaamseen siruma dhufeetan erga zayitiin ho'uu itti gaashuu sana keessa bubbuusu keessummaan balbala natti rukutee ganaa immoo deebisee saaqee jechuudha. Anyways kun haala kanaan mirxiidha. Wanti ittiin garagalchitan immoo maal ta'uu qaba? Muka wayii qal'isaa soqadhaatii isaan garagalcha. Yeroo fuutaniifis dasiisin jedha. Yeroo garagalchitaniifis cilfaan isin harkaa cafaqaa. Yeroo fuutan isa tokko gadi qaba, isa tokko nyuu godha. Tarii isin harkatti dho'ee zayitiin fuulatti nama faca'a waan akkanaa nan beeka. Fuula koo gar tokkotti faca'eetan ji'a jaahul narra taa'ee fayyee yeroo arabaa jechuudha. Wanta akkanaa yeroo fayyadamtan isa tokkoon fuudhate isa tokko gadi qabdu waan ta'eef isinitti dho'a. Of eeggannoo godha. Muka fayyadama. Muka soqaatii yookiin immoo istiikerii ishii ilkaaniin rigatan akkas ta'ee guddisanii kan hojjetan jira isa bitadha. So haala kanaan kunoo hojjetachaa jira. Akkuma isinitti mee qaansaa babal'aadha kan inni gidduu isaa huree kana jechuudha. Maaliif haayilaandiidha waan ta'eef. Qadaada haayilaandii waan ta'eef jechuudha. Haaluma kanaan amma dhumaatti na wajjin ta'aasinii waan inni fakkaatu kaakaa'oo chookoleetii immoo akkamitti akkam baase dooneetii kan isinii ta'u daabboo keessa godhattanii damma waliin kan nyaattan akkamitti akkan hojjedhe viidiyoo isaa gadiin isinii dhiisa. Isin na waliin ta'aa bicha nan nuffinaati. Dhugaa dubbachuufi. Kunoo haala kanaan diimessee mirxii godheetii baasee jira. Waaw no እግዚአብሔርን otoo argitanii keessa isaa wantumti eenyutu hin jiru. Hoffaa bakka mirxi qashqash kan jettu bareeddu. Haala kanaan dooneeta isaanitti qicadheen irraa gadeetti akka ittiin ga'e keessaa fuudhaa ture jechuudha. Gimmaasha isaa sukkaara paawudariin irratti firfirsee abbaan jaalate chookoleeta beekuu dhiisuu danda'u keessummaa mana jira siniin jedhe dhugaa dubbachuuf. So haala kanaan dirdir godhee kana hojjedheeffata. Godhee laakiin keessan namaraan hafini yaada gaafii qabdan barreessaa. Yoo isinitti tole immoo sheer nama biraaf godhaa. Baqa na waliin ta'an isiniin jedha. Yaada qabda sirriitti barreessaa. Hir'ina jirummaa isinitti mee isinis irratti dabalata hir'ina jiru natti maa isiniin jedha. Walirraa barannaa wal barsiisa. Yaada walii irraa walii hiraan isiniin jedha. Na biraa nafinaati. Sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessaa. Baay baay. Guyyaa gaariin isiniin jedha.